Helamaa. Lama, lama, Maradona dadin, kaca perudatu, hati dubrangtur, kale di kufatu, abang dubrangan, hasu di salatu. Anarra duuban dabre sanirraas duubuma saniin fudhadha akkasitti yoo keeysan na fide na deebise. Aadaa fi aartii. Sabni Oromoo saba aadaa babbareedoo fi gosoota aadaa hedduu qabudha. Aartiin waan agarsiiftuu guddaa ta'e tokko bifa yookaan karaa salphaa ta'e tokkoon kan ittiin mul'ifnudha. Aartiin eenyummaa isaa fi fakkee isaadha. Afoolli haala jireenya hawaasa tokkoo murteessuu fi kuufama beekumsaa kan fuula duratti hawaasa fuudhee deemu ta'uu isaa hubanna. Hawaasni afoola isaatiin muuxannoo jiruu fi jireenya isaa kan ibsatudha. Rakkina isa mudatees ittiin ibsata. Gosoota afoolaa keessaa hellamaanis isa tokko. Qophii aadaa fi aartii teenya irraatiin waa'ee hellamaa hanga tokko qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Waa'ee hellamaa kaasuun duratti mee waa'ee bu'oo walaloo armaan gadii tana haa ilaallu. Bakka manguddoon gosaa bultee mirrigaan beekanii, bakka wadaanyi bulees shubbisaan beekanii, bakka guusni gaariin ooleem ammoo darasummaan beekanii. Akkanaan jechuu beekaa kunoo waan naan jettuu deegaa. Naannoo Harargeetti weedduu fi faaruun baay'een kan jiru yoo ta'u, isaan keessaa beekamoon mirriisa waan mirriga, darashii, dhiichisa, shoobdoo, gooba, hellee fi hellamaan isaan ijoodha. Hellamaan yookiin hellamtaan gosa afoola afaan Oromoo keessaa isa tokko ta'ee kan afaan gochaa fi jechaan dhalootarraa dhalootatti dabraa arrageedha. Odala gagadi, dame gadi laki, yantal gurba laki, gurban talalaki, jarri la chudide, walin gadi laki, helamalel, aino biyerele, lamalele, way gudile, aine lamalele, no biyerele, lamalele. Gosoota tapha aadaa Oromoo naannoo Harargeetti beekamanidha. Tapha yaada sammuu gaafatudha. Bifa wal dorgommii kan qabu ta'ee yeroo taphatamu dura baalli ceekaa jiidhaan afamee sangubbaan kalloon ballifamuun kan taphatamudha. Gosa afoolaa garmalee namatti toludha. Yeroo taphatan namoota 8tu taphata. Afurii wal qoodanii fuula walitti deebi'uudhaan kan ofirra tatta'anii taphatan yommuu ta'u, bakka namni taphachiisu kan faaruudhaan dabaluu fi daawwattoonni jiranitti miira hurrubummaa qabaachuudhaan kan taphatamu. Hellamaan kan taphatamtu yeroo gaa'ilaa mana gaa'ilaa dinqa walakkatti dur takkee yookaan maashoo qabattee dhiyaatti. Akka namoota beekumsa hellamaa qaban odeeffannetti bakkoota lafa dirree namni walgee taa'uttis akka taphatamtu hubachuun danda'amee jira. Yeroo dura eegalan waan ja'anii eegalanii fi yeroo dhumtus waan ittiin xumuran qabaachuun siitis adda isii taasisa. Heebal hellamaa daalatti gadheensi jaalatti jechuudhaan harka waliin dha'uudhaan kan tapha eegalanidha. Ergasanii gariin dura baasaa kaanis booda baasa. Gariin duraan gariin duubaan baasa.
yoo isa keessa baase jirutti atis keessa baaftu ta'e mootii jedhama. Keessa duuba wal tuquun inni argate gammaduu lafaa ol ka'uudhaan kan wal ilaalaa si jechuun hiriirri argate lafa dhoo'itti kalloo harkaan kalloo dhawaati bifa dorgommiitiin dhiyaata. Akka itti eegalan waan ittiin eegalanis seera mataa isaa danda'e waan qabuuf adda isa taasisa. Elama ele shiriradon makan dubrakado dubratu nadite ragata yako elamane aino biene le lamane le koy gudine Afaanin walaloo jechaa sochii qaamaas taasisaa kan harka wal dhorkachaa taphatanii akka carraa ta'ee yeroo qaamaa siin dheeysu sana gaafa argattu kan taphaa ala isa gootu. Haala kanaan namni cimaan kan